Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyyaadhaatiin waa'ee gaa'ilaa yookiin waa'ee jaalalaa osoo hin taane waa'ee hiriyyaa haasa'uudha deemna. Kitaabni The Dark Psychology jedhu tokko namni ati hiriyyaa kiyya jettee of biraa qabdu mallattoolee kurnan kana qaba taanaan namni kun hiriyyaa kee osoo hin taane yeroo isaa eeggataa jira malee diina kan keetii ofirraa eegii sin jedha. Mallattooleen kurnan kun maali laata? Video kana keessatti sirritti isin ibsa. Yoo mallattoolee kurnan kana qabaate hoo maal gochuudha qabna ka jedhu xumura viidiyoo kanarratti isinitti hima. San dura garuu akkuma yeroo hunda isinii jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'u laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkoo inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Ceesisa booda deebina. Namaa mallaqa caala nama barbaachisa. Mallaqa caala gatii qaba. Mee kanaaf akka ta'u fakkeenya bareedduu takka isiniif haa himu. Bara durii keessa abbaa qabeenyaa guddaa tokkotu ture. Namni kun ani qabeenya qaba. Ilmi namaa naaf hin barbaachisu. Ana qofatu namaaf barbaachisa jedhee nama yaadu ture. Egaa guyyaa keessa gaafa tokko intala isaa durbaa heerumsiisuu barbaade. Hojjettoota hedduu qaxaree cidha kanaaf akka bareechisanii nyaataa fi waan barbaachisu hunda dalaganiif taasise. Haala kanaan guyyaan cidhaa gahee nyaanni qophaa'ee ciini bareenni qopheeffame. Rakkoon garuu as biratti uumame. Mallaqni isaa nyaataa fi cidha qopheessuu danda'us namni dhufee nyaata san isaaf nyaatu garuu hin dhabame. Egaa abbaan qabeenyaa kun yeroo kana akkas jedhee mammaake. Adaa namaaf hojjechuuf qofa osoo hin taane namaaf nyaachuuf illee nama barbaachisaa jedhan. Jechi tun mammaaka taatee hafte. Dhugaadha. Ilmi namaa namaaf barbaachisaadha. Garuu wanti hundinuu daangaa qaba. Nama tokko hangamuu si barbaachisee daangaa sitti taraara jira taanaan ofirraa dhaabuun ofirraa kutuun dirqama. Gartee inkwaan namaa miti bara qoricha fayyaadhaaf fudhannuyyuu yoo baay'eessinee fudhanne nu fayyisuu dhiisee nu ajjeesa. Kanaafuu hiriyyaa ati nama kiyya jettee of bira qabaa jirtuu fi garuu ammoo faayidaa isaa caala miidhaan isaa madaala kaasaa jiru. Har'a ani akkoon tanteesitti muudha deemaa aga xumuraatti qaamaa qalbiidhaan na caqasi. Hiriyyaa badduu jireenya kan kee keessaa luqqistee baasuu qabdu keessaa inni jalqabaa fi inni duraa hiriyyaa sobduudha. Beeki addunyaa kanarratti wanti akka sobuutti nama xiqqeessuu fi sadarkaa namaa gadi buusu akkasuma kabajaa nama dhoorku hin jiru. Beeka bakka tokko tokkotti yeroo sobni itti fayyadu jira. Sobnee nama araarsuun jira. Waan tokko tokko dhooffachuuf jecha sobuunis waanuma jiru. Hiriyyaan badduun garuu maal sobuu fi maal dhiisuu akka qabdu hin beektu. Jechoonni afaan isii keessaa bahu marti sobadha. Jireenya keessan keessatti yeroo tokko tokko wanti akkanaa isin mudatee hin beeku. Nama akka malee amantan, nama bakka guddaa qabdaniif, nama takkaana hin galu, takkaanan sobu jettanii yaaddanii beektan. Kijiba irra deddeebiin irratti argitanii xumura irratti kijibni isaa baay'achuu irraa ka'e isa amanuuyyuu yeroo itti dadhabdan sadarkaa akkasiirra geettanii hin beektanii. Nama akkasiisan baay'isawee takka nama wayii amantanii akka malee onnee keessan kennitanii fi gaafa isin sobee amantaa keessanirra ijjatee agartan san booda deebitanii nama san amanuudhaaf baay'isanii rakkattu. Osoo namni sun du'aa jiraa isiniin jedheyyuu nama san amanuudhaaf baay'ee isin dhiba. Agartanii kanaaf sobuun amantaa namaa xiqqeessa, kabajaa namaatis gadi buusaa kan jedhamuuf. So hiriyyaan tantee hiriyyaa waa hedduu keessatti si sobdee kijiba isii irra deddeebiftee argite. Waan ati ijaan agartu, waan silaa waakkachuu hin dandeenye ragaa wajjin dhiyeessaa fi osoo ragaa agartu asuma garagaltee sobaan waan san irra taruudhaaf yaaltu. Qabda taanaan obboleetti tiyya. Hiriyyaan tun hiriyyaa osoo hin taane summii suuta suutaan si ajjeesuudhaaf deemtu waan taateef irraa of eegi. Hiriyyaa badduu jireenya kan kee keessaa luqqistee baasuu qabdu keessaa isheen lammaffaan ammoo hiriyyaa dogongora isiitiif itti gaafatamummaa hin fudhanne. Baay'ee addunyaa kanarratti namni waa hin balleessine, namni hin dogongorre hin jiru. Garuu dogongora ofii beekanii balleessaa fi badii ofii fudhatanii itti gaafatamummaa ofii bahachuu dhiifama nama gaafachuu caala wanti nama kabachiisuu fi sadarkaa namaa ol kaasu hin jiru. Namoonni badii ofii beekanii dhiifama nama gaafatan deebi'anii waan san balleessuu dhabuudhaaf carraa bal'aa qabu. Hiriyyaan badduun garuu hangamuu sitti balleessitu, hangamuu dogongora daladdu itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf
hayyamamtuu miti. Waan fete balleessitee waan hiriyyummaa keessan balleessuu danda'u danquu danda'u gooteet asuma deebitee akka haarawaatitti maaltu ta'e jettee si gaafatti. Inkwaan badii ofiitiif itti gaafatamummaa fudhachuu miti. Yeroo tokko tokko achi garagalchitee badima isiisan akka waan ati balleessiteetitti sitti achi garagalchitee itti gaafatamummaa badii sanii sirra achi keetti. Namoonni badii isaaniitiif itti gaafatamummaa hin fudhanne badummaa isaaniitiin cinattis deebi'anii dogongora akkasiisan dalaguudhaaf carraa qabu. Maali jennaan kaleessa gaafa sitti balleessan ati hiriyyummaa keessan caalchifattee waan kaleessa waliin dabarsisan san ilaaltee irra tarteef ta'uu danda'a. Isaan garuu akkasitti hin fudhatan. Akka wallaalaatitti, akka beekumsa dhabuutitti, akka jazbummaatitti si laakkaa'u. Kanaafuu waan fedhallee osoo irratti dalagee narraan fagaattu garaa natti hin jabaattu waan jedhaniif deebi'aa si madeessaa osoo dhiifama si hin gaafatin dogongora ofii osoo hin laalin akkasumatti si faana jiraachuudhaaf yaalu. Tolee hiriyyaa badduu keessaa inni sadaffaan ammoo namoota gowwoomsuudhaaf yaalu. Akka ilaalchaa fi sammuu isaaniititti addunyaa kanarratti namni qaroon akka isaanii hin jiru. So advaanteejii argatan hundatti si akka nama gowwaatitti si laakkayaa carraa san itti fayyadamuudhaaf yaalu. Yeroo tokko tokko dogongora wayii osoo arginu dubbachuu diddaadhaaf haasaa dheeressuu diddaadhaaf wantoonni nuti cal'isnee bira tarru wayii hin jiru. By the way namoonni gamni akkasi haasaan dheeressan bakka haasawuu hin qabnetti hin cal'isu. Kun mallattoolee namoota gamnaati. Namoonni babbaduun garuu gamnummaa kan kee kana akka gowwummaatti laakkaa'u. Cal'istee bira taruu kan kee kana ati gowwaa waan taateef wallaalti waan taateef isaan ammoo beekoo fi qaroo waan ta'aniif cal'isiinsa kan kee kana akka advaanteejiititti akka carraatitti itti fayyadamanii sirratti qaroo ta'uudhaaf yaalu. Namoonni akkanaa kun hiriyyoonni akkanaa kun hiriyyoonni carraa argatan hundatti si akka gowwaatitti si laakkaa carraa kamittuu fayyadamuudhaaf yaalan yoo jiraatan namoonni akkanaa kun hiriyyoota kan kee osoo hin taane diina kan kee akka boombititti awwaalamanii dhoowuudhaaf yeroo eeggataa jiran waan ta'aniif irraa of eegi. Mallattoolee hiriyyaa badduu keessaa inni shanaffaan ammoo cabaa fi dhaba namaatti gammadu. Onnee isaanii keessa rirraahee garaa namaa laafuu wanti jedhamu hin jiru. Waan akkanaa kanatti fagoo hin deemin. Hiriyyaa tante akka malee jaalattu wayii wajjin teettanii namni biraa rakkoo wayii irra muudate jedhamee yeroo dhageettan hiriyyaan tante tasi bira jirtu sun gammachuu irraa argaa jirta taanaan obboleettii tiyya na amani. Borus gaafa ati cabde gaafa ati dhabde siif gammaduun isiin oolu. Beeki namni gaariin namni onnee isaa keessaa rahmata qabu akka namni biraa miidhamu hin barbaadu. Even diina isaatu osoo ta'e nama tanaan dura akka malee isa miidhaaru yoo osoo ta'e gaafa namni sun wanni badaan isa mudatee dhagaan ittiin gammadan. Keessi isaanii hamma wayii akka namummaatitti waan isaanitti dhagahamu jira. Hiriyyaan badduun namni badaan garuu dhabiinsa namaa, cabnana namaa, kufiinsa namaatitti gammada. Akka advaanteejiititti itti fayyadama. Namni si bira taa'ee cabnana nama biraatitti gammadu boru ammoo gaafa ati cabde sittillee gammaduun isaa hin oolu. Namoonni akkanaa kun onnee isaanii keessaa rahmata xiqqoollee hin qaban. Hiriyyaan tante namaaf rahmata hin qabdu taanaan boru si'iifillee rahmata qabaachuu dhabuu dandeetti waan ta'eef irraa of eegi. Mallattoolee namoota babbadoo keessaa inni shanaffaan ammoo isaaniif faayidaa hin qabu taanaan namoota birootiif homa takka illee hin godhan. Beekaa yeroo tokko tokko namummaa waan jedhamutu jira. Waan tokko keessaa mallaqaanis ta'e waan biraatiin faayidaan yookiin advaanteejiin ati waa irraa argattu akka hin jirre osomaa beektu namummaan qofti dursee namaaf waa gootee hin beektu. Wanti akkanaa kun namoota namummaa qaban qofa bira jira. Hiriyyaan badduun garuu gaafa waa wayii sii gootu achi keessaan advaanteejii ofii ilaallatti. Osoo ani isiidhaa kana godhee fi faayidaan ani argadhu hoo maalidha? Gaafa achi keessaa wanti isii fayyadu jiraate waan san gootee ofillee fayyaddee sillee fayyaddi. Garuu ammoo waan fedhes ta'u waan si qofa fayyadu taanaan isiidhaaf advaanteejiin tokkollee hin jiru taanaan waan akkanaa kana keessatti of hin dadhabsiisu. Mallattoon torbaffaan hiriyyaan badduun qabdu ammoo hariiroo yeroo dheeraa namoota wajjin hin qabaattu. Beekaa namni nama tokko walitti bu'uu danda'a. Nama lamaan walitti bu'uu danda'a. Garuu ammoo nama hundaan walitti bu'a taanaan yeroo san rakkoon namoota san bira osoo hin taane isuma mataa isaa bira jiraachuu mala.
nama tokko wajjin hiriyaa ta'anii yeroo dheeraa waliin turan. Yeroodhaaf yeroo hiriyaa ta'an san isaan malee namni gaariin kan biraa hin jiru. Ebalu bar akkas naa gootee, ebalu wajjin akkas taanee, akkas goonee jedhanii wal malee isaan hin agartan. Torbaan tokko yookiin ji'a lama booda wal sinsinnaan amma ammoo hiriyaa biraa qabatti. Ammas nama san wajjin ho'ifattee turti. Garuu turtii yeroo dheeraan qabaatan. Nama sanillee yeroon booda adda baati. Namoota akkanatti namoota wajjin hariiroo dheeraa hin qabaanne. Ammoo pilaas gaafa nama saniin adda bahan gaarummaa nama san wajjin dabarsan dhiisanii badummaa nama sanii qofa haasayan. Namoota akkanaa kana hiriyaa kiyya jettanii of biratti hin qabaatinaa. Tokkoffaa isin waliinis yeroo dheeraa hin turanii zalaaqii የሆነ ሪሌሽንሺፕ አትፈጥሩ. lammaffaa ammoo gaafa isiniin adda bahan akkuma kaleessa namoota biroo badummaa isaanii isinitti haasa'an san borus nama biraa bira dhaqanii badummaa keessan haasa'uun isaanii hin oolu. Mallattoon 8ffaan hiriyaa badduudha ammoo waan hunda keessatti jajamuu barbaadu. Beekaa namoonni akkanaa kun waa'ee bareedaas yoo haasoftan bareenni isaan caalu hin jiru. Waa'ee beekumsaas yoo haasoftan beekaan isaan caalu hin jiru. Waa'ee qabeenyaas yoo haasoftan qabaataan isaan hin caalu hin jiru. Waa hunda keessattuu ana jechuu baay'isu. Waan gaarii feete ati dalagdu, waan gaarii feete ati milkeessitu, waaw jabduutiyya ati bar nama jabduu akkanaatii hin jedhan. Waan ati milkeessite gurguddaa san dhiisanii dogongora kan kee xixiqqoo achi keessatti mudate san siif ibsuudhaaf yaalu. Namoonni akkanaa kun waa hunda keessatti caalmaa barbaadu. Hiriyaa jechaan ammoo hiriyaa jabina kan keetirratti si jabeessaa, cimina kan keetirratti si cimsaa, bakka ati dogongortetti ammoo waan akkanaa kana sirreeffadhu siin jechuu malee waa hunda keessatti dogongora kan kee qofa laalaa ciminaa fi galme kan kee milkaa'inni kan kee kan ittiin mul'anne akka ati jajjabaattu, akka ati guddattu, akka ati waan wayitiin isii caalaa jirtu ibsuun barbaaddu. Jajjabina kee dhohisaa, cimina kan kee awwaalaa, humna ati waa jijjiiramuudhaaf guddachuudhaaf qabdu sirratti ajjeesuudhaaf yaalti. Amaloota hiriyaa badduu keessaa inni 9ffaan ammoo oolmaa xixiqqoodhaan si hidhuudhaaf yaalti. Qabxii kana sirriitti akkana caqastuun barbaada. Hiriyaan badduun waan xixiqqoo wayii sii gooti. Irra deddeebitee akka nama jazaasiif oolee, akka nama keeriisiif dalageetitti sitti fakkeessuudhaaf waan xixiqqoo siif gooti. Yeroo wayii ammoo dabaree isiititti waan guddaa wayii akka ati isiif gootu si gaafatti. Kana jechuun maalidhaa? Tapha sammuu, saayikooloojii sammuu sirratti hojjettee jechuudha. An kana yoo jedhu namaaf keerii hin dalaginaa, namaaf jazaa hin oolinaa jechuu kiyyaatti. Garuu ammoo namoota tapha sammuu akkanaa kana isin irratti dalagan akka gowwaatitti, akka wallaalaatitti isin laakkaaniif hin gowwoominaa isinitti jechuutti jira. Waan xiqqoo sitti darbaa ati ammoo galata saniin hidhamtee waan guddaa wayii akka isiif gootu si dirqisiifti. Amaloota hiriyaa badduu keessaa inni 10ffaan ammoo waan kamiifiyyuu kireeditiin kennitu. Waa hundaa in tuffatti. Maal jedha Oromoon yoo mammaaku? Taharree hin qabnetu maalii tuffata jedhan. Mee mammaaka sana yoo yaadattan koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasuma jechaan yoo humnaa fi qabeenya isii hamma isii beekumsa isii madaaltan waan hagana jedhame hin qabdu. Garuu ammoo gurguddaa namaa yoo agartu jajjabeessuurra waa mucattiin sun ta'a akkanaati jettee isiidhaaf kireeditii kennuurra maali kun waan guddaadha akkasii jettee waan namni itti xaaree itti ifaajee dafqa bara meeqaa itti buusee argate isiin akka waan salphaatti busheessuudhaaf yaalti. Namoonni akkanaa kun waan kamiifuu gatii hin qaban. Akkuma waan namaa busheessan sanitti atillee osoo waan feete isiidhaaf goote waan biraa bira tare osoo foon kan kee murtee isiidhaaf kennite galata isiirraan dhageettu. Yeroo maraa waan ati itti dafqitee isiidhaaf jettee kireeditii guddaa kennitee fi itti cabdee waa hedduu taatee fi isiidhaaf goote isiin waan akka salphaatitti dhufetti gootee si harkatti xiqqeessuudhaaf tuffachuudhaaf yaalti. Shamarri yookiin kanaafuu namoonni waan isaaf maluuf kireeditii malu hin kennine si'is dadhabbii kan keetiif kireeditii siif hin kennan waan ta'eef namoota akkanarraa of eeggachuudhaaf yaalii jedha. The dark psychology. So qabxiilee 10 kana hiriyaa tantee ta'a akka malee jaalattuu fi barbaaddu kabajuu irratti argaa jirta taanaan maal gochuudha qabdaa ka jedhutti asaa deebinu. Look.
hiriyaan tante amaloota kanneen keessaa at least torba jaha qabdi taanaan hiriyyaan tun hiriyyaa badduu ta'uu Look, hiriyyaan tante amaloota kurnan kanneen keessaa at least isa torba qabdi taanaan hiriyyaa badduu ta'uu isiidhaaf kana caala wanti siif mirkaneessuu danda'u hin jiru. So hiriyyaa tana maal gochuudha qabda? Amma beekaa nama badaa tokko badummaa isaa irratti argitee yoo ati nama badaadha jettee itti achi himte sitti as garagalaayu. Badduudha. Kanaafuu maal na gootaa siin jedha. Agartee so tapha sammuu irratti. Kanaafuu hiriyyaa kan kee so hiriyyaa tante akkaan jaalattuu fi kabaju of biraa qabdu mallattoolee an sitti hime keessaa at least torban takka irratti argaa jirtu taanaan maal gochuudha qabdaa ka jedhu sitti hima. Look as biratti namni wayii badummaa isaa irratti beektee ati nama badaadha jettee yoo itti himte ani badaadha maal abbaa kan keetii fiddaa jedhee sitti as garagala. Kanaafuu ati as biratti mala fayyadamta. Kanaafuu hiriyyaan teetun nama tanaan dura iccitii kan kee kanaafuu hiriyyaan tanteetun nama tanaan dura iccitii kan kee hin beekne waan garaa kan keetii itti himattee hin beekne yoo taate jireenya kan kee keessaa isii baaftus yoo si fayyade malee si hin miidhu. Haa ta'u malee hiriyyaa iccitii tantee beektu hiriyyaa waan hedduu waliin dabarsitan hiriyyaa osoo si miidhuu barbaadde furtuu ittiin si miidhuu dandeettu harkaa qabdu yoo taate takkaan jireenya kan kee keessaa isii baasuun hedduu takka gatii si kafalchiisa. Akkuma namoota biraa miidhuudhaaf of duuba hin deebine san furtuu sanitti fayyadamtee si miidhuudhaaf of duuba hin deebitu. Kanaafuu hiriyyaa badduu akkanaa tana ta'ammoo yoo ofirraa fageessite si miidhuu dandeetti yoo of biraa qabaatte ofuma bira keettee walumaan jiraatta. Garuu ammoo rakkoon maali? Garuu ammoo akka duraanii san waan garaa kan keetii ittiin himattu. Iccitii kan kee. Garuu ammoo akka duraanii san waan garaa kan keetii ittiin himattu. Iccitii kan kee, adeemsa kan kee, kaayoo kan kee, goolii kan kee irraa dho'ifattee afaanuma qofaan wajjin kolfaa wajjin jiraatta. Kanaafuu maloota lamaan kanatti fayyadamuudhaaf yaalii sin jedha. So guys, viidiyoo kiyya kanarratti goolabe. Mee iccitiiwwan sagalan hiriyyaa badduu ittiin adda baaftan kan daark saayikolojiin isiniif barreesse kana akkamitti ilaaltu? Yaada keessan koomentii irratti naaf qodaa isin jecha viidiyoo kiyya kanarratti goolabe. Viidiyoo kan biraatiin kan wal agaru ta'a. Nagaan naaf tura.